Osama. Da. Osama bin Laden. Utubula jiru. Nama kana godisuni sira midiasuni. Sudan kuna Amerikano tafi. Ya Rabbi godi. Bila semete kuna. وسنواصل العمل تقسم. الاستشهادية. Osama bin Laden, leader of Al-Qaeda. Nama Osama bin Laden. Kabe sira diasir. Pergi Amerika dolar miliyan di jam olko. Osama bin Laden ini 911 Mali. Osama dafi bara kuma na wato kuma polisi. Sina gutu gaba kan yake aurus inside subscribe gochu ifana namsike. Osama bin Laden abbaa isaa hundeessaa dhaabbata konistirakshinii guddaa Saudi Arabiyaa keessatti kan qabu Muhammad bin Laden ijoollee 50 ol qabu keessaa haadhi isaa dhaltuu Siiriyaa taati Hamida Al-Attahirraa akka lakkoofsa faranjoota bara 1957 Saudi Arabiyaa keessatti dhalateen. Osaamaan nama kamiyyuu barumsa isaa idilee achuma Saudi Arabiyaa keessatti fixuudhaan yuunivarsiitii Jiddaan keessatti argamu King Abdulaziz yuunivarsiitii deemuun digirii isaa jalqabaa ikoonomiksii, digirii isaa lammaffaa siviil injiinaringiidhaan eebbifamee baheen. Osaamaan barumsa isaa qabxii olaanaadhaan haa fixu malee yaadni isaa yaada hiriyoota isaatiin baay'ee gargar ture. Wisaanitti Saudi Arabiyaa keessatti abbaan isaa kaampaanii konistirakshinii guddaa Saudi Arabiyaan qabdu kan socho'aa ture abbaa isaati. Akkasuma qabeenyis kan abbaa isaati. Osaamaan qabeenya kana hunda yoo dhiise jiruu isaa keessatti murtee yeroo jalqabaatii fi haga dhumaatti jiruu isaa jiru murteesse. Murteen kun maali? Inni abbaa qabeenyaa Saudi Arabiyaa kun murtee isaa jalqabaa fi jiruu isaa haga dhumaatti jijjiiru lola bara 1979 akka lakkoofsa Awurooppaatti Sooviyetii fi Afgaanistaan gidduutti godhame irratti hirmaachuu murteesse. Egaa Osaamaan lola kanarratti hirmaachuudhaan garee loltoota Afgaanistaan yookaan garee mujaahidiin jedhamuuf lolaa turuun akkasuma lola kanarratti Osaamaan dandeettii ajaa'ibaa agarsiisuudhaan loltoota keessaa adda fudhatamee haga ajajaa loltootaa ta'utti filatamee jira. Lolli kun lola akka salphaa ilaaltanii waggaa 10 guutuudhaaf wal lolaa turan. Akkasuma lammiilee nagaa miliyoona 2 ol lubbuun itti darbanii fi lammiilee Afgaanistaan miliyoona 5 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf lola sababaa ta'edha. Osaamaan lola kanarratti hirmaatu carraa hedduu banee ture. Sababni isaa Osaamaan xiqqeenya isaa irraa waan itti dhagahamu tokkotu humnaan dhumu musliimtota Filistiin Siiriyaa fi Yamanii keessatti argaman. Musliimtonni biyya sadan kanneen keessatti argaman baay'ee dararamaa cimsan jiran. Osaamaan kana ilaalaa guddate. Abdiin isaa guddaan musliimtonni akka hin duune dhaabuudha. Musliimtotaaf birmachuudha. Keessattuu musliimtota Filistiin fi Siiriyaa keessatti argaman. Osaamaan erga garee Al-Qaayidaa jedhamu kan hundeessee warroota isa deeggaran biratti daran jaalatamuun akkasuma ija warroota baargamaa keessaayyuu ija Ameerikaanotaa keessa seenuun Ameerikaanotaan daran adamsamuu eegaleen. Lakkoofsa Awurooppaatti bara 2001 ture. Gaafa guyyaa 11 seenaa Ameerikaa keessatti kanaan dura wanni akkanaa dhagahamee kan beekne akkasuma taateen akkanaa raawwatamee kan beekne yeroo jalqabaatiif Ameerikaa keessatti raawwatame. Guyyaa lubbuun namoota nagaa akkuma 3 walitti darban akkasuma hedduun isaanii qaama miidhamaa ta'anii hafan. Dabalataanis miidhaa qabeenyota Ameerikaa gurguddaa irratti gaheen Ameerikaa kan dallansiise akka lakkoofsa Awurooppaatti Seepteembarii 11 bara 2001. Stage, we believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Xiyyaaronni afur kutaawwan magaalaa Ameerikaa garaagaraa irraa wal bira ka'an. Xiyyaarri lama Booston irraa gara Waashingtan, xiyyaarri tokko New York Liberty irraa gara New York City. Imaltoota 246 ol qabateen xiyyaarichi karaa samii ilaale. Garuu xiyyaara Faransaan kan imalchiisaa ture. Kaapiteenii xiyyaarichaa osoo hin ta'in Rookistota lubbuu nama 3,000 olii galaafatuuf deemanidha. Imaltoonnis taatee ta'aa jiru kana hunda daqiiqaa muraasa booda beekuudhaan gargaarsa gaafatanis garuu baay'ee turanii jiran. Xiyyaarichi kan balaliisaa jiru Rookistota malee kaapiteenii xiyyaaraati. Xiyyaara kanneen keessaa Rookistaan tokko xiyyaara tokko karaa lafaa qajeelchuudhaan xiyyaaricha lafaan rukute. Xiyyaarri
Daaraa ta'e inni takka lubbuudhaan lafa. Inni iyyuu kam badiisaa turuuf. Yaarota afran kana keessaa tokko Waashingtan DC keessatti lafa rukutuudhaan lubbuun imaltoota hundaa yoo darban oduun kun imaltoota xiyyaarota sadan hafan keessa jiran bira gahuun imaltoonni gungumuu jalqaban. Warroonni xiyyaaricha sakaalan xiyyaaricha san keessadhaan wata imaltoonni gungumuu jalqaban isaanis dheekkamuu jalqaban imaltoota irratti jechuudha. Imaltoonnis deebiitti deebisanii isaanis dheekkamanii gidduu kana wal dhabbiin uuman. Osoo akkanatti wal lolaa jiran shororkeessichi yookaan kan xiyyaara oofaa jiru xiyyaara sakaalanii jechaadha. Xiyyaaricha dhiisee karoomanni jiran ba'e. Gidduu kana xiyyaarichi to'annoon ala ba'e. Xiyyaarri lafa dhahee lubbuun namoota maraas ni darbe. Kan hojiin pileen lama jechaadha. Xiyyaara lamaan kufe kana caalaa garuu kan Ameerikaa kan dallansiise xiyyaara lamaan kan balali'aa ture. Innis yeroodhaaf ture malee hin hafne. Xiyyaara lamaan sanniin maal godhanii kan hafe jechaadha. Biildiingii yookaan gamoo gurguddaa lama Ameerikaa keessatti argaman. Kan yeroo sanitti Ameerikaan ni qaba jettee ittiin dhaabattu. Akkasuma giddugala daldala Ameerikaa kan ta'e lamaan walitti bu'e. Egaa balaa kana booda ture mootummaan Ameerikaa ibsanii George Bush miidiyaadhaaf ibse. They have failed. Our country is a great people has been moved to defend. Ummanni guddaan saba guddaa ittisuuf socho'ee jira. Terrorist attacks Haleellaan saba keessumaa bu'uura gamoo keenyaa sochoosuu danda'a. Yaadota kanneen kan akkana godhe garee Alqaayidaa Osama bin Laden durfamu jechuudhaan. Osama bin Laden is just one person. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Osama bin Laden waan kana irratti maal jedhe hafuura dheeffate moo innis miidiyaadhaaf ibsate. Waggaa duraan booda wanni ajaa'ibaa yoo Osama bin Laden miidiyaa CNN jedhamu asii ibsa kenna. Isisaas akkana jedha. Ameerikaanota irratti jihaada murteessee jirta. Sababiin isaa maali nuuf himuu dandeessaa? فإننا في إعلاننا We have focused our declaration Jihaada kan xiyyeeffan on strengthening Ameerikaanota irratti yoo ta'e soldiers inside Arabia, the loltoota country of two Ameerikaas holy places. kan Saudi Arabiyaa keessatti argaman. Saudi Arabiyaa Makkaa fi Madiinaa keessatti akka amantiin kennetti musliimtotaadhaan namni biraatiin hin danda'u. Kanaafuu loltoota jaraachii keessaa hawaasni. American civilians are Osaamaan akkana jedhus garuu Ameerikaan lammii 3,000 olii fi qabeenya kiyya kan barbadeesse garee Alqaayidaa nama Osaamaa bin Laden jedhamuun durfamu qofa jechuun murtee ishee jala sarartee jirti. Taateen kun hundi darbee waggaa 10 booda ture. Mootummaan Ameerikaa haaraa kan ta'e Barack Obaamaan hiika siyaasaa addunyaa hagammaatti jijjiire miidiyaadhaaf ibsa kenne. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, leader of Al-Qaeda, a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Jarri warri Ameerikaa Osaamaa ajjeesan jedhaniif garuu biyyoonni tokko tokko Osaamaan hin duune jedhanii amanan. Osaamaan dhugumaan du'e moo hin duune? Viidiyoo itti aanu keessatti kan wajjin ilaallu ta'a. Hawwaasni isaa subscribe gochuun hordofaa.